Ashama harka fuudhee akkam jirtan hordoftoota chaanala kootii kan taatan marti keessanuu nagaa rabbii lafaa fiddoo jirtanitti isiniif haa baay'attu akkam turtan akkasumas akkana keessan naannoo keessan nagaa guuturraa faa qaba. Nageenya nu bukkee ture isin birallee haa jiraatu isiniin jecha namoonni chaanala kanaaf haaraa taatan subscribe like gochuudhaan maatii kootti dabalama. Kan maatii koo turtan immoo hanga yoonaa yaadawwan garaagaraatiin na deeggaraa turtan galatooma galata guddaa na biraa qabdan isiniin jechuu jaalladha. Deebi'ee dhufee jira. Egaa obboleewwan koo viidiyoo darbee irratti dhuguma keessanii lakka ani jechuudha. Maaliif wayi nama ishee fakkaatu jira moo wayis immoo obboleetti isheeti moo waan jedhamu baay'ee tokko deddeebisee gaafii natti ta'ee ture jechuudha. Maaliif viidiyoo isaanii jalqabumayyuu akkan fiilmii ta'e amanee ka'ee garuu wanti kun immoo gaafii natti ta'e maaliif jennaanii yeroo baay'ee namoonni baay'een maaliif yookaas immoo amantii dayeeffatanii amantaa dawoo godhatanii maaf waa'ee maallaqarraa dalagu waan jedhu tokko yeroo baay'ee waan keessa kootti gaafii natti ta'uuf jechuudha. Haa ta'u malee namoonni baay'een daawuf erga sanaa tiiktook ishee jala yoo naqu mucayyoon durumayyuu shubbisaa turte jechuudha. Kanaaf maal jechuu barbaade tanaan asirratti jechuudha. Dhiifama isin gaafachaa jechuudha. Namoonni yoo jecha kana dubbadhu isin muufachiisu yoo jiraate dhiifama naa godha. Achi booda nan dubbadhaa jechuudha. Innis maalidha? Fakkeenyaaf isaan wajjin yookaan akkasitti walitti dhufanii tooni sobaan amantaa dayeeffatanii sobaan hojjechuun maaliif barbaachise? Wanti suni jechuudha. Fakkeenyaaf amma isheen musliima hin turre garuu mootu gizee musliima akka musliimatitti hojjettu sana waan kana hojjetaa turtu sana kallattii sanaanii fakkeenyaaf amma amantaa sanarratti hamama akka dhiibbaa fidaa jirtu. Akkasumas immoo yoo amantaa ishee immoo kan biraa ta'ee raate asumas immoo jara biraatirratti yookaan nama amantaa biraa sana keessa jirutti immoo hamama akka dhiibbaa fiddu. Maaliif jennaan wanti kuni waanuma xixiqqishoo akkas namni maallaqa ittiin dalagu ofiisaatii biizinasa mataa isaatiif jedhee ittiin jalqabuun namoonni baay'een immoo sababii godhatanii waa'ee amantaa kana walitti hubuu jechuudha. Yeroo baay'ee jechuudha. Argaatuma jirrallee waanuma argaa jirru waan ta'eef jechuudha. Maaliif barbaachise? Maaliif egaa sobanii immoo noormaaliidhuma akkuma sanatti akkuma jalqaba kun qullaa yookaas immoo qullaa shubbisaa oolti mitiire kun akkasitti handhuura agarsiisaa jechuudha. Haaluma kana ammaaf hin jalqabumayyuu maaliif jennaan silaa wantichi fiilmiidha. Kanaaf maaliif akkasumatti hin jalqabin? Maaliif amantaa dayeeffatanii jechuudha. Gamanaas gamasiis namoota nagaa namoota miskiina maa walitti buusuu barbaachise. Akkasumas immoo gaafa waan kana akkasitti as fiddanii waan kana uummata irratti baastanii hojjechuuf kaatanii dhugaan jiru kun hin ba'a. Waan nukas immoo dhugaan ishee jalqaba eenyummaa ishee jalqabaa sun waan bu'u isinitti hin fakkaanne moo yoo bahe immoo booda deebisee wanti kun dhiibbaan fidu isinitti fakkaata. Sababbiin isaas maaliif kaleessa nama akkasii turtee har'ammoo nama akkanaa fakkaattee hojjettanaa jennu isin maallaqa argattan garuu maali wanti namni isinirraa barate? Maali wanti namni fakkeenya sanarraa fudhatee tooniyyuu dhaloota qubeef dabarsu? Maali fakkeenyi isin hojjettan? Yookaas immoo wantumti dubbiin ijoo barumsa sanaa maali? Wanti isin hojjettan sun jechuudha. Maaliif faayidaa dhuunfaa keessaniif qofa hin ulfaata? Maaliif akkasuma mootu wantoota baay'eedha kan isin walitti lallaaqaa jirtan jechuudha. Walumaa galatti haadhi manaa isaatis jalqaba. Maaliif jennaanii walii galanii waan hojjetaa jiraniif waan ta'eef maaliif isaan irratti deddeebisuu barbaadde jechuudha. Wanta kana irra deddeebisee hin dubbadhu. Waan akka isaan irratti deddeebistee waan akka gaafii ishiitti ta'etti dubbataa turte. Haa ta'u malee immoo garuu maalidha? Isheen illee maallaqa dalagaa jirti. Jarri illee maallaqa dalagaa jiran. Kanaaf walumaa galatti ani fiilmii haa ta'u hojjedhaa suni namni akka ilaalcha sammuu isaatti dhuunfaa isaatiitti dhimma isaati. Garuu mootu gamanaan illee gamasiin illee ani amantaa mucayyoo kanaa amma baruu hin dandeenye. Walumaa galatti jechuudha. Maaliif jennaani namoonni baay'een jechuudha gizee akkasii jechuudha. Nama tokko yookaas immoo badii namni tokko balleesseen namoonni meeqatamni akka maqaan badu nama amantaa sana gamas haa ta'u gamanaani ijoollee kiristaanas ijoollee immoo pheenxes haa ta'u ijoollee musliimas haa ta'u garuutu wanti kuni mee fakkeenyuma maaliif fudhattaniitti waan sana dalaguu dandeessan? Ammootuuti yoo mucayyoon kuni musliimuma taateet jalqabumayyuu akka kanatti ragaddimoo uffata qaamaa isa amannoo maratte sana ofirraa baasteet ragadaa turtee deebitee immoo gizee nama funduratti immoo as baatu maratti immoo mee kana gaafidha kuni ani sirraa hin gaafii qaba uummata bal'aarraa jechuudha. Namoonni TikTok ishee sirriitti hordofaa turtanii ani isa kaleessa irratti hojjedhe isa kaleessa viidiyoo irratti hojjedhe iyyuu gaafii natti ta'ee ture jechuudha. Sababbiin isaas
gaafa agartanii jirtu viidiyoo isaan hojjetan hundarratti marattee na awwaarradde bee ani intala musliimatii akkas na gootee ani dhaabbadhee deemuu hin danda'u maalidha wanti ishiin hin jedhin hin jiru jechuudha. Tolee egaa intala musliimaa taatee intala kabajaa qabdu taatee an akkasitti qullaa handhuura mul'isaa ragadaa turte suni ergasii gara amantaa musliimaa kana dhufte immoo jalqabuma osoo achi keessa jirtu fakkeenyaaf gizee nama fuulduratti as baatu qofa shaffanattee gizee kaan immoo akkasitti qullaa miidiyaa irratti ragadaa oolti immoo maalidha mee waansaa. Dhugaa rabbii ani keessattuu ani ijoollee baay'een piraankiis haa ta'u immoo fakkeessa sobaanis immoo dhugaa fakkeessanii haa hojjetanii waan akka kanaa jechuudha. Tokkoffaa ijoollee kan keenya yookaan ijoollee Oromoo ta'uu isaaniititti yeroo baay'ee agartan sababa namni tokko jalqabeen sababa namni tokko fideen amantaan gamasiis gamanaas namoonni miskiin immoo lafaa ka'anii walitti bu'aa lafaa ka'anii wal arrabsaa oolu kana gidduutti wantoonni hedduun ta'a jechuudha. Kanaaf ani jalqabuma ijoo isaan ittiin ka'an sana maaliif akkasitti dayeeffatanii akka hojjechuu barbaadan qofa baruu barbaade jechuudha. Maaliif gaafii natti ta'e jechuudha. Kanaaf viidiyoo isaan waliin hojjette viidiyoo Saayidufaa wajjin hojjette irratti marattee jirti. Gizee kamiyyuu marattee ani intala musliimatii akkasitti garummaas baatee irra gaddi. Ani jechuudha gamana amantaa biraa keessa jiraattee gaafa achidhattu amantaa sana akkam akka dhiibbaatti irraan geessisaa jirtu maaliif maallaqaaf jedhaniiti amantaa ofiiyyuu akkas godhu maallaqaaf jedhaniiti amantaa ofii akkas maaliif hin jedhama wantuma jedhamaa turu wantoota ijoolleen baay'ee ijoollee hedduun irratti wal lolaa turanidha yookaas immoo irratti namoonni baay'ee miidhamaa turan jechuudha. Dubbii namoonni tokko yookaan namni dhuunfaa tokko faayidaa mataa isaatiif jedhee kaasee ajandaa namni sun achi jalqabe namoonni miskiinni amantaa isaaniitiif immoo jabina amantaa isaaniitiif immoo dandeettii guddaa qaban maal ta'u walitti bu'uu deebi'anii jechuudha. Kanaaf dubbiin ayyuun fi Saayid fidan kuni maali dubbiin isaa dubbii ijoon akkamittiin amantaa osoo isheen jalqaba amantaa bira keessa jirtu musliima fakkaadhu koonna waliin hojjedhu jedheeniiti immoo isheen erga kana dura viidiyoo warra gadaa turte sana ergee sanaa as kaate ergasii asii musliima taate. Ijoollee baay'een jechuudha dhiifama guddaa naa godhaatii jechuudha. Koomentii jalatti mee namoonni bal'inaan gadi fageenyanii beektan naa barreessaa gaafii hedduu natti ta'an jechuudha dhugaan isiniin jedha. Maaliif jennaani miidiyaan kamiyyuu jechuudha kallattii kamiyyoo ilaalee baqa ragada ishee jechuudha kallattii garaagaraatiin akkuma argaa jirtan kana jechuudha. Kuni wanta guyyaa tokko sitaatii yookaan dogoggoraan ba'e miti argaa jirtanii. Mucayyoon durumayyuu shubbistuu turte jechuudha walumaa galatti jechuudha. Garuu maaliif amantaa kana immoo dayeeffattee isaan wajjin hojjechuu barbaadde wanti kun boru maal dhalootaaf maali barumsi isaan dabarsan. Namoonni baay'eenis akkas godhaa akkanatti amantii dayeeffadhaatoo akkasitti fiilmii akkanaa kana hojjedhaa maallaqa ittiin argattanii nama barsiisudha moo akkasumas immootu jechuudha. Kuni waa'ee dadhabbina isaanii yookaas immoo namni tokko jechuudha. Maaliif namni ani nama ta'ee uffata uffatee gaafa deemu namni eenyumtiyyuu jechuudha. Kallattii kamiiniyyuu waaqa tokkoof sagada miti haa ta'u waaqa tokkotti amanu immoo kallattiin inni ittiin amanu immoo garaagara sababbii ta'ee fi asitti wanti akka kanatti keessa jechuudha. Maaliif aariin akkan dubbadhu na taasisee jalqabuma akkuma kana dura shubbisaa turte sanatti maaf isaa wajjin hin hojjetin akkasumatti ofirraa fuutee jechuudha. Maal gochuu shaffanatte gaafa isaa wajjin viidiyoo hojjechuu jalqabdu immoo jechuudha. Maaliif akka sanatti osoo ta'ee hindaa'uun jechuudha. Hamma kana jechuudha namootatti illee gaafii ta'e namoonni illee hin dallanamu jechuudha. Baay'ee namoota hedduu dallansiisee namoota hedduu dallane jechuudha. Isa duraa caalaa isa isheen abbaa ijoolleetitti abbaa ijoollee lamaa neeru isa malee neerumu jettee maraattee akkas taate akkana taate jechaa turan irrayyuu inni immoo har'a gushii qullaa akka kanatti viidiyoo ishee gadi ba'u namoonni baay'een jechuudha. Dhugaa gaafii hedduutu akkanatti ta'e maaliif akka ta'e hin beeku. Egaa obboleewwan kiyyaa kun yaada kan kooti dhiifama guddaa naa godhaati. Mee namoonni gadi fageenya mucayyoo sana sirriitti irraa beektan koomentii jalatti naa barreessaa maaliif akkas gochuu ta'a. Akka dandahan akka dandeesse anaaf gaafiidha. Egaa obboleewwan kiyyaa dhaamsi nan asirratti isiniif qabu jechuudha. Maaliif jennaani dacheen tuni yoomiyyuu osoo irra gulufneef hin dhajettanii hin fixamtu. Garuu immoo eenyumtu dachee tana dhiisee darba jechuudha boru. Maaliif garuu yeroo baay'ee jechuudha asumarratti waan waggaa kuma waggaa 100 sanaa ol jechuudha waggaa meeqatama jiraannu nutti fakkaata birrii ari'uuf jecha
lubbuu teenya irratti mootuyyuu akka cubbuu qoosaa jirru akka sirriitti immoo cubbuudhaan ofirratti qoosaa ofitti kuusaa jirru hinutti in ibsine nuuf hin galle maaliif jennaan dacheen yaamumiyyuu jireenya darabaati eenyumtuyyuu hamma barbaadde fiigillee qabaadhullee irra waggaa kuma hin jiraattu hin dabarta garuu hojiin har'a dalagdan kuni oolee bulaa akkanumatti jechuudha dhaloota dhufutti darbaatudha garuu dhaloonni sun maalirraa barata innis akkuma keessa akkanatti sammuunsaa faalla'ee borummoo innis dhaloota itti aanu sammuusaa faallessaa jechuudha. Kanaaf asitti yeroon akka kanatti dubbadhu dhiifama siin gaafachaatiin dubbadha. Namni akka itti fakkeessi akka ilaalcha isaatti dubbata jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee maaliif har'a maallaqni kuni isinitti fakkaachuu danda'a. Kallattii kamiiniyyuu jechuudha. Gochaa sinarra gootan immoo boru sinirraa naqamu dhalootatti darbaadha kan deemu. Gocha akkanaa osoo dalaguu baattanii maaliif jennaanii namoota baay'eellee karaa amantaa isaatiin dhiibbaa irratti geessisuu baattanii namoota baay'eellee maqaa yaamsisuu keessattuu maqaa shamaraa walumaa galatti ani hundi isaanii warri viidiyoo sanarratti hirmaatee wajjin hojjetaa ture jechuudha. Gwaaddanyoon isaas ta'ee micayyoos ta'ee obboleessa micayyoo kanaatis ta'ee jechuudha. Walumaa galatti waan kanarratti namni harka keessaa qabu walumaa galatti akka waan hundumayyuu isaan wajjin itti dhidhiman ofii nagarra jechuudha. Haa ta'u malee gochaa akkasiirra dalaganii maallaqa argachuurra waan dhugaadhaan wal qabate tokko biyaansi yoo fakkeessamellee keessattuu amma warri fiilmii hojjetu fakkeenyaan isinii fudhadhaa diraamaa jechuudha. Namni diraamaa hojjetu jalqabumayyuu akka diraamaa ta'ee beekameetuma namni akka irraa baratuuf haalli isaan ittiin nama barsiisan immoo jechuudha. Waan nama fiilmii garaagaraa fiilmii hedduu jechuudha. Darbee gisee tokko gisee ilaalu jechuudha. Barumsa kan ta'udha. Dhaloota dhufuuf namni akka irraa baratu waa'ee biyyasaa waa'ee dhaloota dhufuuf barumsa ta'uu danda'u. Wantoota akkasiiti diraamaa warri diraamaa jedhee irratti hundaa'ee hojjetu suniyyuu jechuudha. Kanaaf kun immootu har'a akka dhugaa fakkeessanii akka kanatti kakataa maqaa waaqayyoo waamatii maaliif jennaan maqaa rabbii lafuma kamitti haaluma qoosaa haaluma salphaa ta'e tokkoon hin yaamamu. Maaliif bakka itti yaamamu qaba bakka itti yaamamne immoo hin qaba jechuudha. Maaliif dhugaarratti hundaa'e maqaan rabbii kan waamamu eessumattuu bakka dhugaarratti hundaa'e qofa jechuudha. Kanaaf isaan suni warri fiilmii yookaan immoo diraamaa jedhanii ta'anii hojjetanii jalqabuma mata dureen dubbii sanaatis diraamaadha waan ta'eef jechuudha. Kanaaf osoo akka sanatti ta'e diraamaa jedhee namni irraa barata. Walumaa galatti ani gisee amantii da'eeffatanii jechuudha. Mee ilaalaa keessattuyyuu waa'ee amantaadhaan wal qabate kana tibba darbee tokko fiilmii gadhiifame tokko irratti jechuudha. Itoophiyaadhuma. Fiilmii sanarratti beeta kiristaana keessatti yookaas immoo wantoota hin taane akka ta'uu hin qabnetti waan fiilmii sun waraabbameefuyyuu namoonni baay'een taqaawwamanii jechuudha. Waan sana balaaleffannaan gabbaanii uummata bal'aa jechuudha. Uummata Itoophiyaa bal'aa dhiifama gaafatanii fiilmii sana keessaa kutanii baasanii jechuudha. Maaliif jennaan fiilmiin illee iddootti fiilmii ta'uu qaba amantaan immoo iddootti kabajamuu qaba sababa ta'eef jechuudha. Kanaaf namoonni gurguddoon akkasitti fiilmii hojjetan sun yookaan diraamaa hojjetan namoota dhufuuf dhaloota dhufuuf akka barumsa ta'u jedhanii fakkeessanii hojjetan sun iyyuu maqaan isaa jalqaba mata duree diraamaadha. Haa ta'u malee immoo bakka dogoggoranitti uummata bal'aa dhiifama gaafatu jechuudha. Waan sinii galu waan ajaa'iba jechuudha. Dhiyuma kana keessa jechuudha ji'oota 3 wayi 2 darban keessatti jechuudha. Kanaaf obboleewwan kiyyaa waan akka kanaa osoo dalaguu baattanii walumaa galatti immoo namoota hedduutti odoo gufuu ta'uu baattanii namoota baay'ee immoo osoo arrabsiisuu baattanii baay'ee bareedaadha. Dhiifama naa godha. Wanti ittiin hojjetan baay'ee jira. Kallattii biraatiin yoo qoostanii akkasumas immoo jechuudha. Maaliif osoo ammaan wanti keessatti na aarsee dhuma kanarra jechuudha. Osoo akkuma jalqabaa sanatti namni akka diraamaa sin hojjetan barree jirra eenyumtuu baran miti. Garuu micayyoon kuni maaliif sobuu barbaachise amantaa isheeti immoo osoo amantaa isheen ta'in immoo marattee akkasumas immoo jalqaba nama akkasitti qullaa miidiyaarra oolu taatee as deebitee gaafa marattee dhuftu maal agarsiisa? Dubbiin sun maal lama barsiisa waan jedhutu na aarsee dhiifama guddaa naa godhaadha. Tarii namoonni akka koo isinitti dhaga'ame jiraachuu dandeessanii. Kanaaf walumaa galatti gocha akkasiirraa akka gama kootti birriin sun funyaan inni haa ba'uun birriin achirraa hojjedhee argadhu suni xinqir jedhee natti hafu jechuudha. Maaliif nutsuu ta'ee yookaas immoo dhugaarratti hundaa'ee mangadarra taa'ee tooniyyuu jechuudha. Kadhadheetoo jechuudha na gargaara jedhee saantiba 2-3 yoon kadhadhee tooniyyuu bakka aduun natti dhiitte bulee maaliif jireenya darabaati irratti rakkadha malee boruu mana koo galgalaatitti wanti na rakkisu hin jiru jechuudha.
Kanaaf walumaa galatti kun ilaalcha kooti. Kun ilaalcha dhuunfaadha nama tokkooti. Balleessiteerta yoo jettan namni hin dogoggora. Lafa hin dogoggoritti dhiifama naa godhaadha. Akkasuma immoo lafa immoo waan akkasii kun sirriidha jettanittis immoo namoonni yaada bal'aa qabdan koomentii jala naa kaa'a. Maaliif jennaan namni namarraa barata waan ta'eef ani amma fakkeenyaaf kaleessa hoggaan dhufee isin gaafadhu mucayyoon kun ishee moo kan ishee wajjin lakkuu dhalatte moo wayii nama ishee fakkaatu moo jedhee gaafa isin gaafadhu dhuguma waan naa galuu danda'eef garuu immoo gaafa nas dhufee immoo isin gaafadhu sirriitti hubadhe tiiktook isheellee gaafa namoonni natti himan gaafa naqu akkasii sirriidha. Kanaaf akka sanatti namni walirraa barumsa fudhata. Lafa dogoggoretti immoo wal deebisa waan ta'eef jechuudha. Kanaaf yoo dogoggore dhiifama naa godha. Akka saniin isiniin jedha obboleewwan kiyyaa. Egaa walumaa galatti waaqayyo nama karaa isaarraa goruun haa taasisu. Karaa seexanaa rabbiin fuuldura haa dhosku. Jabaadhaan isiniin jedha. Laayik sheer godha. Hanga viidiyoo biraa walitti deebinutti turtii gaariin isiniin jedha. Nagaan naaf tura. Baay'een isin jaaladha. Baay'een isin kabaja. Waaqayyo biyya keenyatti nagaan nuuf buusee nullee nagaan gara biyya keenyatti rabbi nu haa galchuun isiniin jedha. Turtii gaarii.